addunyaa tanarra ilmi namaa kan jiru hundinuu homii waan jaamu xiqqishta akka hin dhabu. Akka feete taatu ati ijjitee gamanaa fi gamana otoo hin ta'in gama kaayyoo kee isa itti deemtu tarkaanfachuudha. Kana hoggaanju duuba gamanaa wahinaan jaan gamasii wahinaan jaan yoo jette yookaan immoo harkanaaf hin dhawanii jettee kaayyoo kanarraa yoo hafte boodatti kufaa namaatti taata. Addunyaa tanarraa ilmi namaa ka xilaata dhabe yoo haa'u kan komii dhabe inuma hin jiru. Maaliif jennaan ilma namaa rabbiin amala afur irratti uume jechuudha. Amalli ilma namaa tokkoffaan amala tiitichaati. Tiitichi bakka fokkottuu madaarra malee hin qubatu. Inni lammaffaan amala booyyee irratti uume. Amali booyyee jechuun bakka ajaa'aa malee bakka fooleen urgaan irraa argamtu hin jaalatu. Inni sadaffaan bifa saree irratti uume haala saree. Sareen yoo tokko ka'ee si fiige inni kaan immoo maaliif walloltan je'ee addaan si qabuuf yaalii hin godhu. Bakkuma takkaa ka'ee sitti dirmata. Nama komatu yoo arke wajjumaan si komata. Inni kun maal balleeyse je'ee yaada ilma namaa qabu yaada kana bareechuuf hin yaalu. Karuma ati deemtu irratti siif gargaara jechuudha. Kun immoo amala saree jaaniin. Inni afraffaan amala haamtuu irratti rabbiin uume. Amala miishaaraa jechuudha. Miishaara jechuun gara hundattuu naafis siifis je'ee qooda isa saniif kaa'ee waan ati qabdu malee waan ati hin qabne siin hin jiru jechuudha. Tanaaf kaayyoon kee imala itti tarkaanfatte, imala itti yaadde sanuma fiinxa baasuuf yaaluu qabda. Maaliif jennaan warreettan gurguddaan irraa sadarkaa gurguddoo irra jiru. Warreen irra namni harka dhahee fi hedduu isaan jaallatu kun gaafa jalqaba bakka kana gahuuf yaalan namni isaaniif harka dhahu tokko illee hin turre. Kophaa isaanii rakkachaa beelawaa dheebachaa sadarkaa irraa kana hangeen. Li'annahu maaliif jennaan haqni gaafa ka'u haqaa fi baaxilli wal maddii qabne yookaaf gorsa tokkoo fi akkasumas dhiichisa kubbaa yoo wal maddii qabne harki irra guddaan gara baaxilaa san jiraata. Boodarra immoo baaxilli kufaa bakka dur hanqataa dhufee haqni haqataa deema jechuudha. Kana ta'uu beeyta boodarra arra yoo rakkatti boodarra ilmi namaa komii arra sii kaasu booda akka harka sii dhahu yaadadhu. Arra kophaatee taatus booda akka shariika harkattu yaadadhu. Maaliif jennaan jireenya arra itti gadditu boru itti gammadda. Namni arra cinqate boru ni gammada. Kun immoo jiruu duniyaati. Kamaa qiil ulamaa'in maal jedhan himmatu rijaal tahdimul jibaal. Yaanni ilma dhiiraa yookaan kaayyoon bareedduun gaara guddaa kana jiisiti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.